Qeerroon Faransaay hin jiraatu qarree Oromiyaa tokko tokkoon funaanee fixuunsaa waan hafuun fakkaatu. Torbaniin kunoo qarree simachaa jirra. Ijoollee wal dubbisaa jiran kun kan darbe kan dhufte ishee har'aa simachaa jirti akkasiin agartanii. Anche veniva? Nama dhufara. Kaameraa jalaa baqata hundumtu. Warra kaameraa baqatu kana keessaa gara fuulduraatti tokko egaa muummicha ministeeraa ta'uunsaa waan ooluun fakkaatu. Waan fedheef dhugaa dubbachuuf taanaani hin barbaanne taanaani mirgaa qoosaafan jedhe maleessaa. Waan fedheefu na hordofaa. Ceedii har'aa kun kan addaati. Gara fuula duraatti yoo ilaaltan dorgommiin illee jira. Dorgommiin qeerroowwan kun wal dorgomu xumura irratti kan mo'ate ni badhaafama. Badhaasa kanas waliin arguuf teenya. Eeyyee warri aarusni lamaan warri torbanii fi kanarraas wal dorgomsiifna. Dorgommiin isaaniif qophaa'ee jira. Marsaa dhumaatiif kan darbu isinuma waliin fillaa yoo na hordoftan ni bohaartu. Akka gaariitti itti gammaddu jedheen abdadha. Eeyyee gara xumuraa irratti qeerroon kun sirba naannoo Oromiyaa keessa jiran bakka adda addaa sirbuudhaan wal dorgomu. Dorgommiin akkasitti isaaniif qophaa'ee jira. Kan mo'ate marsaa xumuraatti darba. Eeyyee nuti immoo kunoo akkasittiin dirree xiyyaaraa shaardi goolus keessatti shaashaa jechaa suura ka'aa turre. Sana booda gara qeetti galleelaa warri kun warra qeetti eegaa jiranidha. Qeetti eegaa yoo jiran kunoo akkasittiin dhufte mucaani. Mushurraan akkasittiin mushurree qabatee dhufe. Eeyyee aruusa lamaani. Ababoko 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 Harka kabi musiro harka qabi mushurraa jedha. Ilaa mucaan kun mushurroo isheen gaddaati. Eeyyee harka qabi mushurraa jedha mucaan dura ka'ee jennaani. Kunoo akkasittiin gara bakka simatamaa jiraniitti deemaa jiru. Wal faana akkasittiin Oromoon biyya alaatti baaragama ce'ee akkasitti wal tumsee gaafa cidha wayii oolisu wal bira gaafa dhaabbatu ilaaluun baay'ee nama bohaarsa. Dhugaadha nama gammachiisa. Eeyyee warra miinzee kanas ni agartu. Miinzeen durbaa eessa jiru jechuu dandeessu. Isaanii Oromiyaa irraa kan geggeesse amma dirree xiyyaaraatti isaanii. Nafaana bu'aa sirriitti itti bohaartu. Bohaartii gaarii. Wagatti geessa jila keessanii Jilga maneera Wagata maadaan Kunii keessanii Wagata maadaan Sinii sirroonni Wagatti geessa jila keessanii Jilga maneera Wagata maadaan Kunii keessanii Abolitala, 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 Ares, Abolitala,
ilmaani soraa. Umri dheerinaa waliin boraa. Jaalala gabaachuu barbaada duraa. Qabeenya wajjin ilmaani soraa. Qabeenya wajjin ilmaani soraa. Magadan Misironi Magati Gesan Inegesani Tiga Madera Magadaman Inegesani Magadaman Misironi Magati Gesan Inegesani Tiga Madera Magadaman Inegesani Anatura Qabeenya wajjin ilmaani soraa. Qabeenya wajjin ilmaani soraa. Cabada kan siapa di mana tu? Harga berapa sih? Minzena kana kuno minzeni olif gafige gafo isu argaa jirtu misirroko maaliyade garaake eebbifamte qabadhu mana kee taate galatoomi akkatti bu'aa jirtan abdii guddaan qaba eeyyee kan irrate rabbitti haa guutu jechaa jiru eeyyee bohaartii gaarii naaf qabaadhaa dorgommii ajaa'ibaatu jira dorgommii kana sirriitti hordoftanii akkatti bohaartan isinitti akka filtan abdii guddaan qaba yeroo gaarii qabaadhaa. Misirroko maaliyade garanke eebbifamte qabadhu mana kee gaa'elli kan milkii walumaan suuraa akkatti jedhee ulfaatu taate. Gaariidha
Jalachuni, awike sanguda, lachuni kodani waninga. Jalachuni, awike sanguda, lachuni kodani waninga. Bultii ijaarrachuu nawwii keessan guddaa lachuu milkooftanii walumaan gammadaa misirroo eeyyee dhugaadha milkooftaniittu gammachuun keessan gammachuu haa dhalu eeyyee lamataa ciisaa sadii ta'aa ka'aa akka ijoollee kanaatti bitaaf mirgaan horaa Oromoo baay'isaa wal horaa eeyyee coqorsa baddaataa bunaa ganna lalisaa andoodee ta'aa bunaa ganna lalisaa cirra abbayyaa ta'aa ammaarraan isin hin fixinii eeyyee lachuu milkooftanii bultii ijaarrachuu nawwii keessan guddaa lachuu milkooftanii eeyyee nu gammadaa galatoomaa hundi keessanii bohaartiin itti fufaa yeroo gaarii qabaadhaa amma dorgommiitti walumaan turraa galatoomaa. Sirba kamada, saban kamale, urban bitayo, kare gale. Sirba kamada, ichi samale. Watole, 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 watole. haa taatu waan fedheefiyyuu amma kallattiidhaanii gara dorgommiitti sin dabarsaa eeyyee dargaggoon kanatti aananii dhufan kun wal dorgomuuf warra dhiyaatanidha itti bohaaraa xumura irratti nama lama tafa lamaan keessaa immoo isintu fila doortii gaarii. Sirrii gaafate torbaniin misirroo fudhachuun sirriidha jedhe dhugaa dubbachuuf taanaan kan yeroo lamaanuu keessummeessaa jiru mucaa yookaan dubartii ammaa kana obsee jedhamti. Hundi keessan nuuf galateeffadhaa eeyyee guddaa galatoomi jenna. Isinis ammoo wanaatti waan na waliin turtanii fi guddaa galatoomaa lammii koo ulfaadhaa isinin jaalladhaa. Dorgommiin akkuma ilaalaa jirtanii itti fufaa jira. Xumura irratti kan ta'e immoo isin xumurata yeroo gaarii. Mushurraan yommuu makaatee taphatti arguuf teessa obboleessa koo isinis ni agartu. Xumura irratti dorgommii keessa jirti. Dorgomtuu ajaa'ibaati. Eeyyee argaa jirtu warra kana eenyuun akka filtan qabxii qabachaa akka jirtan nan abdadha. Yeroo gaarii Jimma Abbaa Jifaar waliin ceenu yeroo gaarii.
Ini sana kertu ada, jadi paham itu. Agak ada cawat dia. Agak ada cawat. Dia ada normal bagi you. No, bila dua lah. No. Apa tu bila ke? Bila ke kamu? Aku ni macam mana rakai ni? Jangan macam itu. Kita ada TV balik. Kita ada jauh. Kallattiidhaan Jimma Abbaa Jifaar irraa gara Wallaggaatti ceenaa. Eeyyee safuu kan wal arganne wal fuuna kaa naqannee. Quba guutuu wal naqannaa warqeedha Wallaggaanii. Argaan 430 waadaadha wal argaanii. Bohaartii gaarii. Marsaa xumuraa yookaan geebaaf kan darbanii qeerroowwan kana lamaanidha. Eeyyee anaaf lamaanuu nyaqiidha. Isin eenyuun filtu? Yaada keessan saanduqa yaadaarra ka'a. Iji qeerroowwan kanaas gara Oromiyaa ilaalaa jira. Nama galmeessitan yookaan kan galmooftan yoo ta'e carraan akka isin hin dabarre. Eeyyee isaaniinis guddaa galatoomaan jedha. Isinis guddaa galatoomaa. Isinin jaalladha. Ani asumaanan nagaa isinitti dhaama. Dorgommii gaarii. Luka kita sini pak, lain tak betul luka. Karena anak Alexi jalan.